Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota biyya jaalatamoo kabajamoo nageenyi jaalalli waaqayyo lafa iddoo jirtanitti isinii baay'atu jecha anis qaxaliin keessan yookiin moodelistiin keessan isheen lakkoofsa 8 nagaa jira akkam jirtu isin fayyaadhuma jirtu baga nagaa taatan jecha egaa viidiyoo kiyya kana sheer godhaa walii fi gorsa wayis dhaamsa wayis isinii qaba viidiyoo obboleettii keenya sirra argaa jirtan kana namoota baay'ee koomantii jalatti ishee arrabsan argee wanni na ajaa'ibe tokko jira micoon kun hin hojjetatte hinaanne na qarqaara hin jenne birrii na buusa hin jenne karaarra teetteen kadhanne maaliif arrabsamme koomantii isii dubbisa dhuga koomantii ishii dhabarraa'e koomantii kana laala dhuga koomantii akka kana likkiin namni keenya nama hojjetatu jajjabeessuu hin jaalannu gaafa namni sun du'e bicha dungoo ibsinee boonya gadoonnaa asirra deemne garuu sirriidha akka kun sirriidha micoon kun eetti shamaruma suudii waan tokkichirraan bareedu inde suudii taate biyya fedhe taa'e maal gooti ishiin gurgurachuu malee gabii barbaaddi malee uffata uffachuu fi beeksisa hojjechaa jirti malee gizee kanatti nafti ishii furdoo ta'eeti malee uffanni sun odama qallaafaa ta'e qallaalee irraan bareedu amma jakkeetti isheen mul'istu sun jechaadha. Isarratti maal jechuu barbaade beetani nuti wal jajjabeessuun oomnutti barata maa wal arrabsiname maali dubartiidha guddattu haa milkooftu dubartiin takka milkoofte yoo jedhamte maaltu isin naafsisa inde shi'enni maashi'an ani tolaan fudhadhu imbitiin oo barbaade dhiisi garuu kan irraa bitu baay'eetu jira si bichaa miti gabahaan garuu haamilee ishii hoo haamilee ishiiti yaadde beektaa garuu haamilee dubartii maaf cabsina dubartii haamilee cabsuun sirriidha dubartii jajjabeessuu qabnu malee dubartii cinaa dadhabachuu qabna sheer goonee fi koomantii gaarii akka ishiin cimtee hojjettu gochuu qabna malee koomantiin guutuun arraba yoo isiniin jedhe dhugaadha jettanii fudhattanii ta'e bataama dogoggoroota isin hojjettan keessa tokko kana guddaa qabaa jira akka inna obboleettii kana jajjabeessanii dhugaa in arrabsinaa koomantii ma tokkicha gaariin dhabe dhugaa akkuma viidiyoo sirra isinii kaa'u kana kun hundi koomantiidha dhugaa koomantii arrabaati inna maaf nama arrabsina maaf guddina namaatitti naafna maaf cimina namaa jibbina haa milkooftu bakka yaadde haa geessu inna maaliif isin sheer godhi jajjabeessi oo barbaadde bitadhuun barbaadin illee dhiisi malee jecha akkasitti haamilee ishii tuqumaa barreessitan koomantii tokkichi hunduyyuu haamilee nama cabsa dhugaa koomantii hunda laale irratti koomantii ma tokkicha nama jajjabeessu nagarre ka haamilee nama cabsu ka abdii nama kutachiisu malee dhugaa sirrii miti kun walaa jajjabeessinu walaa guddifnu gaafa amma boonii ni yaadattan jedhee abdii qaba waaqayyo lubbuu ishee amaaru har'a hin jedhin isheen bakka dhugaa jirti gaafa isheen lubbuun jirtu arrabsaa turre koomantii gadhee akkuma kan itti ol dhoobaa turre har'a garuu isheen nu biraa duute jennaan namuu dungoo ibsee gadi ba'ee gadoodee jechaadha kabiraa dhiisa abbaan manaa ishii kaleessa dhufee laayifii boo'ee jechaadha maal jedhaa kaayyoo booniin galbaan gaa kaayyoo booniin itti qabsaa turte jedhe bara kana keessa bara dhugaa namaa jettanii lubbuu keessan hin balleessina namaaf jettanii lubbuu keessan hin balleessina namoonni illee akka namni du'uuf sababa taatanii qoree keessan tol darbattan of qusadha boon irraa fakkeenyi isin yaa ta'u warroonni nama arrabsitan nama arrabsina dhugaa maal irraa argattu gatii arrabaa mee amma koomantii dubartiidha barreessanii kun amma koomantiin akka kana maal abboo miira ishiitiif yaaddanii reefu banatte micayyoon kun ganaa sikkeetamaa hin taane ganaa jalqabdi malee deemsa hin xumurre kanaafuu yoo jajjabeessinuu aga sheer yoo goone foodii namatti namoonni bitatan ani bitachuu baadhu namni bitatan jiraachuu danda'a haga arrabsuusan oduu sheer godhee fi riyaa biraatitti akka bitatan irraa viidiyoo san sheer goonee fi kooppi liinkii goonee fi jajjabeessinee fi oo dandeenye beeksisa hojjennee fi uffata takka jedhaati beeksisa jedhaa fi ergaa fi viidiyoo poostaa godhattu akka baalaariin ba'uuf akka gabahaa argattu akka milkooftu akka hojjettee bakka yaadde geessu dubartiidha dubartiin immoo nan hojjetadha jettee dubartii kaate tokko aamilee ta'anii fi jajjabeessuudha malee gufuuti ta'anii gufachiisuun sirrii miti dubartiin waa hedduutu ishii aamilee ishii cabsa waanuma xiqqootti of miirri ishiitu qabuu danda'a nutillee gufuuti ta'aa jiran ca'uu kana jechaadha ani koomantii namoota hedduu laalee taazzabe maalisin inde ishii malee nagarree nama mee koffata gurgursuudii keessatti
Waay wadi suurii keessatti amma dhugaa jechuudha gadi baatee qilleensa gaarii yoo argachuu waan guddaadha. Uffata gurguruu miti. Bar mana kana keessa gadi baanu jiru ganama kaanu girgiddaa gizee rafnu girgiddaa gizee kaanu girgiddaa hojiin keenya girgidduma rigu lafa rigu mana dhiqu kanuma gadi qilleensa hun arginu. Inna dubarkee biyya arabaa shamara biyya arabaa milee ta'aa fi jajjabeessaa malee gufuuti taatanii karaarra maqsina hin gufachiisina hin dogongorsiisina jechuu barbaadete ani yaadni kiyya tokko kan maaliif nama tokko yoo milkaa'e bakka namatti tola obboleettiin kee yoo milkoofte bakka hojjette yoo geesse sitin tolu ana garuu natti tola dhuga isinoomi akkamitti yaadaa jirtu akkamitti odoo yaaddaniidha kan hunda jechoota akkasii ol dhoobdan sanu dubartii irratti mu dubartiin bara akka dhiiraallee obsan qabdu haamilee ishiitu caba kaayyoo ishii mallaqa kanatti baastetin waan kana banatte amma jechoonni sun abdii gaafa see kuttachiise abdii kutattee hojjettee duuba deebiteet qabeenya sanbaraadhiste lubbuu ofiitillee murteessuu dandeessi dubartiidha dubartiirra narrabsina dhuga dubartii haamilee hin cabsina haa hojjetattee milkooftu sheer godhiifoo dandeessi hinaaffaa dhiisi lakkiidhiis fira kiyyaa nanjibii namummaa kiyyaa tuffattee hiyyummaa kiyyaa jedhe Fayyisaa Furrii nama tokko hin tuffatina. Warri har'a Dubaayin keessatti wanni gurguddaa qabate addaraasha guddaa kireessi shooppii guddaa banatee keessa jiru kun hunduyyuu warri hoteela gurguddaa qabu warri reestooraantii qabu kun hunduyyuu sadarkaa amma ishiin jirtu kanarraa ka'aniiti milkaa'uudhaaf bakka guddaa ga'uudhaaf kaayyoo kee ol guddifachuudhaaf biizinasa kee sadarkaa olitti ol baasuudhaaf xiqqoorraa kaata kaaffeerraa kaata malee gisuma tokko reestooraantii banee yookiin qamisii shoortii uffadhee qullaa deemu jechuu miti bakka uffattee akka barbaadde uffattee beeskifattu maal rakkattan sheer godhaaf yoo dandeessanii naafa keessa baha uummata bulguun ta'ina jibbiinsa keessa baha hinaafa keessa baha tokkummaa labsaa walitti walin jibbinaa nama kabajaa haa guddattu haa milkooftu hojjetattee bakka yaadde haa geessu yoo dandeesse sheer godhuu dadhabde dhiisu maaliif jecha koomentiin akkasii nama barreessan koomentii abdii nama kutachiisu nama barreessu maaliif barbaachisa koomentii abdii namatti tolu koomentii gara fuulduraatti ishii oofu jabaadhu qaxalee keenya itti fufi hojjedhu milkaa'ate namuuf kaayyoo qabuudha gara fuulduraatti malee booddeetti hin deebiyyoo jennee barreessineef harka nu citamu maaltu nurraa buda who is you who is me ani eenyu isin eenyu ka jechaan nama xuqu ka jechaan haamilee namaa cabsinu nama kaayyoo irraa booddeetti akka deebuuf sababa ta'an gufachiisuudhaaf sababa namni tokko akka du'uuf sababa kan ta'anutu eenyu keessattuu faalaallu kaayyoo keenya bichaa osoo hin taanetti kaayyoo namaallee eeguun mirga namaallee eeguun dirqama namaallee eeguun kabaja namaallee eeguun qabna jechaadha. Kanuma isiniin jedha viidiyoo kana sheer waliif godhaatti waan taan irraa walaa dhogginu gaarummaa irratti walaa jabeessinu milkaa'inatti walaa kakaasnu galatoomaa viidiyoo kana immoo sheer waliif godhaatti wal qaqqabsiisa. Thank you.